mata jabaanee dabarsuun waan har'a irratti ba'ee miti duruma jira. Oromoon argamnaa walumaan argame gadaan. Amata jabaanee dabarsa gimmaasha kenna gimmaasha. Cufaa odoon ta'in gimmaasha kenna. Akka ittiin shaakal warri sun warri fudhatu sun akka ittiin shaakalee ittiin barattee ittiin soso gadummaa keessa nuti gadaa arganne keessatti of beekee akka ittiin soso gadaa gimmaasha kennaniif. Boodan amata lama boodatti saddeet ba'ee guutuu kenna baqa. Sagantaan amma irra jiru kun maal inni akkamitti deemaa sagantaa maali sagantichi? Sagantaa buttaa qalaa ardaa jilaa dhufee buttaa qala. Buttaa qala. Ardaa jilaa dhufee ka jiru ardaa jilaati amma ka hubanne. Amata jiru hunda asumatti qala baqa bakka lamatti qala. Dullatti immoo michileen dullachaa tarree luuqatti qala. Michileen baasu asitti qala. Hundi karrayyuu. Baasuu fi dullachi jechuun hangafa quxisuu qaba. Dullachi hangafa. Kabara dheengaddaa qalee kun hangafa. Baasuu quxisuudha. Obboleeyyan iyyarii tokkuma. Nuti amma michileen baasu gimmaasha kan kennu amma kun amma asirra jirra amma. Gimmaasha kennu jechuun maal jechuudha? Akka warri sun ittiin shaakalu. Akka warri booda gadaa san fudhatu sun itti uf argee keessatti uf argee akka sosso'ee shaakalee ittiin leenjii fudhatee akka baratu. Waan ittiin ture kana itti kennee agarsiisa. Booda gaafa guutuu kennu du'aa eebbisee akkatti hojjedha. Rabbi isin gargaaru. Gadaan nagaa haa taatu eebbisee gaafa guutuutti kennu akkasitti kenna. Amma gimmaasha goobaa jechuun amma jibichi tokko hoggaa jabaate in goobaa mitiire jibichi kormi loonii amma hoggaa duraa gaa gooba jechuun amma laal kana gartaa gateetti kana baasa goobe jibicha akkasitti goobe jechuun amma gadarratti gadaaf jecha akkas goobaa jechuun. Gooba jechuun akka jibicha amma goobu korma amma goobu jecha itti ol deemutti jiraati doorii ta'uu deema. Gooba jechuun akkana korma amma goobe isin jeeti gaafa doorii gahe bakka gahe baqa amma fudhatee baqa aangoo ta'e baqa aangoo guutuu ta'e. Hoggaa saddeetti fudhatee guutuu fudhateeti amma saddeetti san ittiin ture amma tajaa ittiin ture akkuma kanatti kabiraati goobaa kenna innis. Amma saddeet gaafa bahe aangoo guutuu amma saddeet gaafa bahe baqa guutuma kenna. Hawaasni Oromoo bakkayyuu jiru aadaa ofiisaa waan agartee ittiin Oromummaa dhalootatti ittiin dabarsaa ture qaba. Kun dhiibbaa tammaatturraa kan laaffate hin jirti. Dhiibbaalee adda addaa gara siyaasaatiin gama amantiitiin bifa adda addaatiin agartee baroota 150 sanii ol dhiibbaa irra ga'een garri kun laaffataa kan jirutu jira. Kan immoo itti cichee qabatee jiru immoo jira jechuudha akka Booranaatii fi akka Karrayyuu kana. Kana amaarree nullee yeroo agartee duuloo yookaan michillee yookaan immoo ilmaan halchiisaa jedhanii
santu gooba dabarsa jennaan utu dhufne as jirra jechuudha. Hedduu waan nama boonsu mala dandamannaa mataa isaatii qaba agartee hawaasii kamuu dhiibbaa kamuu jalatti bifa akkamiitiin akka itti aadaa tursee kunuunsee dandamachiisee dhaloota dhaalchisu mala mataa isaa qaba. So karrayyuu irraa baruudhaaf dhufne jechaadha. Dhalooti darbaa dabarsaa dhufu dhiibbaa garaagaraa jala jiraata. Dhiibbaa hedduu keessaati amma agartee bifa ammayyummaatii fi teknooloojiitiin waa baay'ee tu dhaloota lafaa dhufaa mudataa jira. Ammoo maqaa barnootaatiin agartee mana barumsaa jedhee irraa fagaataa deema. Aadaa irraa agartee fagaataa deema. Suni akkamitti akka itti dhaloota barataa jiru ammayyummaallee hin gadhiifne ammayyummaa fi agartee duudhaa isaa aadaa isaa wal biraa qabee isa tokko jabeessa akkamitti akka itti deemu inni waan agartee qorannoo fi jala deemuu barbaaddu taati. Ammoo haa taatu beektaa amma oromummaan bifa adda addaatiin irratti duulamaatii jira. Ammoo sanumallee gama uummataatiin waan hedduu nama boonsuutu deemaa jira jechuudha. Gara Booranaatii fi kunoo gara Gujii gara Karrayyuu kanaan. Bakkayyuu Tuulama keessas Macca keessas akkasuma bakka bakkatti wanni jajjabeeffamaa jiru numa jira. Haa taatuuti ammoo danqaalee waa hedduun jiran jechaadha kan xiyyeeffannaa barbaadan. Akka agartee dhalootii lafaa dhufaan oromummaatti cichee sani mallattoo eenyummaa isaa ka ta'e afaansaa aadaa isaa duudhaa isaa keessaa sona garaagaraa keessaati kun ka gadaa sirna gadaa kuni. Waan agartee sirna dimokiraasii mallattoo sirna dimokiraasii addunyaa irratti isa jalqabaatillee ka jechuu dandeenyu san jechuudha. Waan Oromoon biyya lafaatiif gumaachite keessaati kun isa jalqabaati jechuudha. Kanatti akkaataa itti cichee amma deemaa jiru keessaati manni barumsaa amma sirna gadaafaa sirna barnootaa keessatti dabalee jira beektaa. Kunillee waan nama boonsuudha waan nama abdachiisuudha jechaadha fuulduraaf. Dhalooti akka ceesisuu fi uummanni agartee aadaa kanatti cichee asiin gahe mala ittiin ofii isaatii dhalootatti walitti dabarsaa dhufe san dhaloota dhaalchisuun waan takka. Dhalooti amma lafaa dhufaan ammoo akkuma sila siin jedhe dhiibbaalee agartee akka inni aadaa gatu waan taasisan keessaa wanni kunoo ammayyummaatiif waan teknooloojii hedduu silaati. Akka agartee utuu cichoominni keessa isaa jiraate dhalooti kun malli ittiin inni itti cichu tokkooyyuu ittiin dagaagsu ittiin walitti dabarsu tokko waan teknooloojii kanaa fi waan barnootaati. Gadi fageenyaan qorachuu danda'a. Bifa adda addaatiin walitti dabarsuu danda'a. Kana jennaan ammoo yeroo kana godhu keessa haala itti agartee jala deemuu danda'u gorsa barbaada jala deemuu barbaada. Jaarroleen warri aadaa kanaa dhimmi isaa ilaallatu. Gama agartee qorannootiif qo'annoo Oromootiin illee gama manneen barnootaatiin illee gama qaama agartee mootummaa dhimmi isaa ilaallatuun illee akka itti dhalooti waan isa saamu waan isa butu kanarraati gara kanatti akka inni fuula deeffatuu fi akka inni itti cichu mallattoo kiyya Oromummaadha afaan kiyya maaliif aadaan ka darbu afaaniin afaan isaatti yoo hin cichine afaan isaa sirriitti yoo hin qo'annee fi hin beekne aadaa isaaf duudhaa isaa agartee sirriitti yoo hin beekne yoo jala hin deemne mallattoo eenyummaa isaa Oromummaa ka jennuu kana ka itti agartee bifa adda addaatiin namoota duulaa jiranii amma kana itti cichuu hin danda'u qabatee dhaloota jalaa dhufaatti inni immoo dabarsuu hin danda'u jechuudha yoo Oromummaa kanatti aadaa waan taate kanatti jabaatee hin qoratiniitii fi hin kunuunfatin hin turfatin jechuudha. Kenni seenatti kenni Baaboosu marraana kaayyanne Kaayin jeesi koraa dhiigaa yaabbadhu Udaadarroo hindiimaa udaadarroo hindiimaa udaamuume Har'aa kaleemoti uummanni Oromoo Karrayyuu baatiin jila qaba Oromoon Karrayyuu. Marsaa gadaa keessatti baatii laallatee dhawa laallatee jila qaba jechuudha. Jila kanammoo eega gara tarree leedii achi as dhufee yaani gadaa baasoo
torbee tokko darbaa jira jechuudha. Torbee tokko darbaa jira jechuudha. Eega godaanee as qubatee har'aa kalee mati jechuudha. Uummanni Oromoo Karrayyuu kun damee Oromoo Bareentuu keessatti hangafa. Hangafa uummanni Oromoo Karrayyuu kun hangafa. Oromoon Karrayyuu kun jila isaa takkuu harkatti laafee hin beeku. Jila isaa takkuu harkatti laafee hin beeku. Takkuu araddaa isaanii hanqatanii hin beekan. Araddaa isaanii kan jilatti godhan takkuu hanqatanii hin beekan. Jiruuf jireenyi Oromoo Karrayyuu, ooli buliin Oromoo Karrayyuu gadda keessatti, gammachuu keessatti, daangaa ofii kabachiisuu keessatti gadaadha jechuudha. Gadaadha jechuudha. Gadaadha jechuudha. Oromoo Karrayyuuti gadaan jireenya isaaniiti jechuudha. Jireenya isaaniiti jechuudha. Kanaafuu bareen gaddaalleen Oromoo Karrayyuu yaa adullachaa laalee jira. Yaani isaaniitillee akkanumatti tarree luugotitti geggeesse jechaadha. Achirratti illee argamee jira. Duudhaaf safuusaa oduu gadi lakkisin waan kaleessa akaakayoonni abaabayyoonni isaanii hojjetaa turasan hojjetaa as eegan jechuudha. Uummanni Oromoo Karrayyuu kun baay'ee kan dinqisiifamu. Gadaan sirri jireessi, sirni sirri jireessi, yaani sirri jireessi Oromoo Karrayyuu kana keessatti kanan arga jecha. Sirni bulchiinsa gadaa Oromoo gadaani UNESCO irratti qoratamee, qocatamee, laalamee hambaa addunyaa akka addunyaan ittiin baratu eega galmaa'ee oolee bulee jira. Hoggoota lakkoofsisee jira. Kana keessatti immoo gaafa sirnichi kun hambaa addunyaa ta'ee galmaa'u mootummaan gahee guddaa keessaa qaba. Sirna kana keessa mootummaan gahee guddaa keessaa qaba. Sirna kana ijaaruu, sirna kana deeggaruu, sirna kana qarqaaruu, qoratuu, qorachiisuu, olaantummaa seeraa kabachiisuu mootummaan naannoo Oromiyaa gahee guddaa keessaa qaba jechuudha. Gahee guddaa keessaa qaba jechuudha. Waan kaleessa immoo Oromoon itti bulee bulfate sani waan Oromoo fayyadu sani, waan ooli bulii Oromoo fayyadu sani, hawaasummaa keessatti waan Oromoo fayyadu sani immoo achi keessaa fudhatee waardhatee oduu irraan hir'atin oduuwwan biraa ittiin dabaleen immoo tajaajila hawaasatii akka oolu godhuu gahee mootummaati jechuudha. Kanallee mootummaan keenya immoo godhaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoon kaleessa buusaa gonofaa fa'aa qaba. Buusaa gonofaa kana ka'arra addunyaan fannoo diimaa jettu Oromoon kalee beeka jechuudha. Gaachana sirnaa ka amma mootummaan keenya itti fayyadamaa jiru kana kaleessa beeka. Foolleen akka sirna kabachiisu kalee beeka jechuudha. Itti fayyadamaa jira jechuudha. Hawaasni itti tajaajilamaa jira jechuudha. Mana murtii aadaa dhimma isaa gadaadhaan gattaa'ee ilaallatu, hayyuudhaan gattaa'ee ilaallatu kana keessatti gahee guddatu taphatamaa jira jechuudha. As keessatti immoo abbootiin gadaa Oromoo, hayyootiin gadaa Oromoo soroorsuu keessatti, qajeelchuu keessatti waan gurguddoo taphataa jiran jechuun hin danda'amu. Uummata Oromooti keessattuu dhaloota jiddugalaa kana wanti dhaamu kan dabarte nu dabartee jirti. Dhaloota kana garuu sirnichi akka hin dabarre, sirni gadaa kun akka hin dabarre hundaa olama dhaloonni jiddugalaa kun carraa baay'ee qaba. Sooshaal miidiyaa kanaan, miidiyaalee garaagaraatiin, weebsaayitii gadaatiin waan baay'ee barataa jira. Kan kanarraa hafe immoo sirni gadaa biiroo barnoota Oromiyaatiin bocamee qocamee waardhatee barnoota keessatti makamee waardhatee barataa jira. Sirna gadaa kana makataa jira. Uummata Oromooti hundaa wantiin ani dhaamu gadaani jireenya saba Oromooti, bulchiinsa saba Oromooti, dhiiga saba Oromooti gadaan. Gaafa gadaan hin jirre Oromoon hin jiru. Gadaan gaafa hin jirre Oromoon hin jiru. Kanaafuu Oromoon gola mara jiru gadaa jabeeffatutu irra jira. Kan nu baasu gadaa qofa. Maddi dimokiraasii gadaa qofa kan nu baasu. Kanaafuu Oromoonni kallattii jiranii sirna gadaa kana jabeeffatutu irra jira jechuu dhaamsa uummata Oromootii dhaama. Uummati Karrayyuu kun beelofne dheebonne odoo hin jedhin duudhaa aadaa abbootii isaanii irra dhaalanii armaan gahuun keessattuu namni maanguddoo fi namni diqqaan maanguddoo hordofu waan akka malee seenaa qabeessaa jedhee amana.
karrayyuun adoo aadaa isaanii hin jijjiirin adoo barii adda addaa dhufe yeroo akka akkaatti dhiibbaan akka akka irri jirtu adoo aadaa isaanii hin jijjiirin armaan ga'uun waan akka malee dansaa jedha. Ammas waan akka malee ulfaatuuti ulfinni isaanii akkanumaan jabeeffatanii akka itti fufan jechuu barbaada. Walitti dhufeenni jiru sirni duudhaan sirni gadaa kun halchiisaaf michilleen kun Booranallee biratti akkasuma waggaa 40 deebisee fakkeenyaaf namni aangoo fuudhaa jechuudha. Warra amma Harrayyuullee keessatti tuutti 5 waggaa 8 deemtee ganna 40 ammallee deebitee ilmaa warra fuutee jechuudha. Kun wal fakkeen gurguddaa aadaa Booranaatiin waliin qabaate. Halammeessoo gan 8 duudhaa aadaa ta'an walitti kennanii jechuudha. Ama Harrayyuulleen Booranaalleen jecha. Turtii tanatti immoo waggaa 8 tana namu ardaa jila adda addaatti aadaa jila tan tolcha. Fakkeenyaaf Booranni turtii waggaa 8 keessa boqon dadhabna hin jenne sirni gadaa fi ardaalee jilaa kan tolchuu malan fakkeenyaaf Liibaniif dirree jidduu lamaan hunda tolchaa jechuudha. Harrayyuulleen akkasum dadhabna hin jenne iddoo aadaa taaseenaa qabeessa taabbootii warra itti aadaa tolchitu. Adoo addaan hin kunne sirni gadaa deebi'ee ammallee marsi 8ffaa deebi'ee waggaa 40 ammallee asitti tolchanii jechuudha. Akkuma Booranaa kaan ilmaan isitti aangoo ofirraa kennite jechuudha. Baalli karaa aadaatiin karaa seera qabeessaatiin akkanaafuu akka malee wal fakkaatanii jecha. Haan immoo wal fakkeenyi uummata kanaa tokko uummata pastoraalistii horsiisee bultoota warra horii qeencaatiin bulu. Booranilleen akkasuma warra horii qeencaatiin bulu. Warri kun warra aadaan bulu ammoo aadaa horii jabeessu. Aadaan immoo horii malee hin taatu, loon malee hin taatu. Warri kunilleen akkanuma kun Booranaa aadaa ifi jabeessee horii fi waan qabu jabeessee aadaan ga'ee aadaa fi immoo nafi fi tolfatee akkasii jabeessaa fi fakkeenyaaf tunis foduun tun Booranallee akkanum jirti. Foduun tun immoo dhoqqee loonii tan malee hin taatu. Foduun dhoqqee loonii malee hin taatu tun walitti hidhaansa aadaa Booranaatiif horiiti. Gam biraatiin Karrayyuullee biratti walitti hidhaansi aadaa ka fakkeenyaaf horii waliin qaban namni horii waliin qabu hayyoo immoo horiin kun hin jirre aadaan tun hin taane ibsitee jechuudha. Laalama dhoqqeen tun foduun tun dhoqqee loonii tan malee aadaan tun hin taatu jechuudha. Booranallee bira sunum fakkeenyaaf sadarkaa gadaa mujjii haa ta'u fakkeenyaaf sadarkaa sirni gadaa hanga walitti kennan haa ta'u foduun aadaa gama kanallee wal fakkeen cimaa jira jechuudha. Gam biraatiin wanni an jedhu uummati Karrayyuu kuni uummata Booranaatiin wal fakkeen guddaa qaba. Harrayyuu yoo jedhan akka Booranaatti gosa tokko gosa sabboof Booranni sabboof goon qaba. Harrayyuun immoo Harrayyuutti. Isiin Karrayyuu jetti malee gochi Boorana cuftee asuma warruma kan kee jirti. Fakkeenyaaf Booranni sabboof goon jedha. Sabboof goon keessa Harrayyuun gara sabboo guli jirti. Isiin immoo akka Booranaatti jechuudha. Akka Harrayyuutti immoo nama kan gochi tun cuftinuu walumaan jirti. Gochi Booranaatti cuftinuu asuma keessa jirti. Fakkeenyaaf Harrayyuu jira. Harrayyuu baasoo jira. Asitti jechuudha. Harrayyuu jira. Gochi baasoo balbaltii digaluu jira. Nu bira digaluu jechuun fakkeenyaaf warra sabboo taate Harrayyuuniti jechuudha. Gosa malee warraan. Kanaafuu walitti dhiyeenyi akkanaallee ni jira. Gam biraatiin immoo fakkeenyaaf warri jiillee warra jedhanii jira keessa Harrayyuu keessa. Warri jiillee kun immoo nu bira goonata. Asitti immoo Harrayyuu keessa jira. Garuu warri jiilleeti Booran biratoo goonata as birattu immoo akka sabboo jiraata jechuudha. Harrayyuu jechuun akka waliigalaatti akka uummata kontekeestii Harrayyuutti akka Booraan waliigalaa jecha. Malee gosa tokkoomi. Akka barreessa tokkolleetti akka dhufeellee argelleetti Harrayyuu jedhan karaa uummata tokko ta'ee tokkooniti jechuudha wanni gumi bal'oo akkasitti hubadhe waan Harrayyuu. Mee dhaamsa Oromoo biraatti dhaamsa maal? Dhaamsaan Oromoo dhaamu warri kun Oromoon aadaa qaba. Oromoo wanni asiin gahe aadaa. Oromoo wanni asiin gahe aadaa. Aadaan amantaa dur jirti. Amantii namni tolfatu. Kamuyyuu aadaa dur jira. Amantii irraa haatee aadaan amantaa dur jirti. Arti immoo amantiin aadaan duuba dhufte. Aadaan tun immoo naf namaati. Waan namni ittiin fidamu.
waan safaaf safeeffannaa isii eeganii armaan ga'an. Wanni kun immoo dhaloota irraa dhalootatti dabaraa turte jechuudha. Akkuma dhaloota irraa dhalootatti dabaraa turte maanguddoon akka fakkeenyaaf sirni gadaa tan geggeessiti jirti. Maanguddoon tun duudhaa sirni gadaa akkuma itti barsiiftetti jabaatee dhalooti fi barsiifte dhalooti dhufu immoo karaa barreeffama taanaan karaa dokumenteerii akka taanaan aadaa fi jabeessee itti fufuu qaba. Yoo aadaa tan keessa bahe uummati kun waan dhibii hin qabu. Fakkeenyaaf lafti tun laf beel qabdu, laf dheebuu qabdu, laf dadhabbii qabdu, awwaarisiin gartanii awwaar qabdi. Dadhabna don jedhiin abbootiin ta'e armaan geetu. Waan immoo abbootiin nama kennite dhalooti immoo abbootii irra fuudhee fuulduraaf jabeessee karaa fakkeenyaaf saayinsii fi teekinooloojiitiin gama bu'uuraalee fakkeenyaaf teekinooloojii jijjiiruun seena qabeessa tolchee uummataaf kuusuu qabaa jedhe dhalooti jiru jechuudha. Gama kiyyaawwanneen jedhanuma uummati kun immoo jabaatee bifumtanaan aadaa fi adoon jijjiirin seenaa fi adoon jijjiirin itti fufuu qabaa waan jedhu qaba.